Nagaan isinii baay'ee tumaatiiwwan abdii akka daa'imman hundi keessan baga nagaa taatanii ani barsiisaa keessan barsiisaa Muusaa Muhammad waan jedhu paartii waan keessatti waa'ee rileeshinii waliin ilaallee turre har'a immoo qabadhee kan dhiyaadhe inverse part 2 about inverse relation in the what Zeer graph mata duree isa kana jalatti har'a kan ilaallu about inverse relation waa'ee inverse relationii waliin ilaallaa jechaadha. Maatiin abdii akkaadaamii hundi keessan chaanaalii keenya chaanaalii abdii akkaadaamii subscribe like share gochuu hin dagatinaa jecha har'aaf kan ilaallu inverse relation waa'ee inverse relationii waliin ilaallaa jechaadha. In today's part, we will see about definition of inverse relation. Inverse relation definition isani nilalla. Examples of what inverse relation. Inverse relation example ni kena fi. Determine the domains and the ranges of inverse relation. The domains or range of inverse relation nilalla. Relationship between what? The domains, the range of the given relation. With what? The range and the domains of what? The given inverse relation. Walitti dhufeenyi yookaan hariiroon isaanii kan relationii fi kan inverse relationii yookaan garagartuu hariiroo sanii jechaadha waan biraa jechaa miti yookaan fuggisoo hariiroo sanii jechaadha. Walitti dhufeenyi isaanii maal akka ta'e ni ilaallaa jechaadha. Objectives of this lesson egaa kan ilaalleen booda maatiin abdii akkaadaamii hundi keessanuu Tumarratti maal gochuu qabdu? Objectivin barnoota keenya kanadhaa kun explain what? Explain the inverse relation and give examples that describe what? Inverse relation. Define explain gochuu qabdu inverse relation kana. Ammallee example inverse relation nu ibsu nu kennu qabdu jechaadha. Tumura gaafa waan kana ilaalle jechaadha. Hundi keessanuu gaafa namni sin gaafate yookaan inverse relation explain gochuu qabdu, define gochuu qabdu, examples kennuu qabdu jechuudha. And determine the domain, the ranges of what? The given inverse relation. Domain isa. Identify the relation between the domains, ranges of the given relation. Hariiroo isa jalqaba nu kenname sanii fi range fi domain immoo mandee fi range inverse relation yookaan fuggisoo relationicha gidduu jiru himuu qabdu jechaadha. Beekuu qabdu jechaadha. Objectivin kenna isaan kanneen jechaadha. Okay. Inverse relation. Inverse relation jechaan yookaan hariiruma jiru garagaltuu hariiroo sanii yookaan fuggisoo hariiroo sanii jechaadha. Waan biraa jechaa miti. Inverse relation jechaan hariiroo jiru tokkoof fuggisoo isaa jecha hariiroo biraa achi fuggisoo isaa jecha karaa biraatiin tarree cimdii x fi y wal jijjiiru jechaadha. Because we say that relation is another pairs of x, y such that x, y is elements of real number jennee irraa gaafa paartii jalqabaa irratti consider a relation R A1 B2 C3 D4. Interchange the orders of the first and the second component. May relation manu kenname kana tarree cimdii isaan jalqabaatii fi isaan lammaffaa kana bakka wal jijjiiru. Yoo bakka wal jijjiiru hariiroo isa biraa argannaa jechuudha. Hariiroo argannu saniin immoo obtains the new relation S. Relationichi uumnu kanaan immoo S haa jennuun. Our S is equal to maal ta'a jechaadha? 1, A 1, A comma 2, B 3, C 4, D. Is our new relation. Hariiroo keenya haaraa S jennu jechaadha.
Our relation S is equal to 1 comma A heddoo isa jalqaba relation R san bakka jijjiiree jechaadha. First component inni ture A ture. Second component immoo tokko ture jechaadha. Tokko ture waan ta'eef jara kana lamaan iddoo gaafa jijjiiru maal ta'e 1 with A, 2 with what? B, 3 with what? C, 4 with what? D ta'e jechaadha. This what? Number 1. Our number 2 says that compare the domains of R and what ranges of what S. Mere domain R have as nur. You can manage domains of what? R is equal to a set contains A, B, C, D. What about range over? Is equal to 1, 2, 3, 4. Domain of what? S is equal to a set contains 1, 2, 3, 4. Range of what? S is equal to A, B, C, D. Compare the domains of R and what range of what? S. Domains of what? Domain of what? R. Dom of R is equal to range of what? S is equal to dom of what? R is what? A, B, C, D. A, B, C, D. This implies that the domains of what? The given relation in the what? The ranges of what? The new relation is what? Equal. As I said, range of what? R is equal to, we say compare the range of what? Range R is the domain is equal. Compare what in good work one model here. I want to range of R equal to domain of what? S is equal to 1, 2, 3, 4. Wal kita aja. Karena ramai banyak hariron kenname arra hariro bira iddo isani wal jijjiran gati x fi gati y tarri cimdi san jalqabati bisal lamaffa wal jijjiran hariro bira yero hariro summa de wama inverse relation jennaan inverse relation jennaan isa kana keessatti akkuma amma laala fakkeenya kana laaletti domain hariro isa jalqaba range hariro isa fuggisoo isaa ta'e isa wajjin maal ta'a wal qixa ta'a jecha range hariro isa jalqaba domain hariro isa lammaffaa yookaan fuggisoo isaa isa wajjin yookaan garagaltoo isaa isa wajjin wal qixa ta'a jecha kanaafu inverse relation jechaan hariro nu kenname san irraa tarree cimdii isaanii jalqaba nu kenname san iddoo wal jijjiiruudhaan isa jalqaba komponentii tokkoffaa ture to komponentii lammaffaa isa lammaffaa ture komponentii tokkoffaatti jijjiiruudhaan hariro biraa uumuu jecha yeroo uumu hariroon uumamu sun maal jedhee waama inverse relation yookaan hariro fuggisoo kan garagaltoo jennee waamna jechaadha. Yeroo kana doomeniin hariro isa jalqabaa range hariro isa lammaffaa
saniin wal qixxata. Reenjiin hariiroo isa jalqabaa duumanii hariiroo isa lammaffaa yookaan isa foggisoosa wajjin wal qixa ta'uu isaa arginee jirra jechaadha. As we have seen above, the relations of S and R are inversely each other. Hariiroon akka kanaa jecha hariiroo akka S fi akka R kana maal jedhamanii waamamu? They are inversely each other jennee waamna jechaadha. Inverse relations of inverse relations. The inverse relations is a relation formed by interchanging the order pairs in the given relation. Inverse relation jechuun maal jechuudha? Hariiroo tarree cimdii hariiroo isa jalqabaa qabnu san bakka wal jijjiiruudhaan uumamu jechuudha. Hariiroo tarree cimdii hariiroo jalqaba nu kennamerraa iddoo isaanii bakka wal jijjiiruudhaan uumamu maal jennee waamna? Inverse relation jenna. The inverse relation R is a relation formed by interchanging ishee kun baay'ee murteessituudha. Iddoo isaanii yookaan bakka tarree cimdii isaanii bakka wal jijjiiruudhaan hariiroo biraa hariiroo uumusan jechaadha. If R is equal to another mathematically gaafa ibsinu if R is another the pairs of what? X, Y, X, Y signs of real number is a relation. Kana maal jenneerra isa kana relation yoo jenne the pair X, Y dhaan jiru jechaadha. Inverse relation of R is denoted by R inverse haala kanaan barraaya. Yeroo barraa inverse relation in haala kanaan barraa. Because hiika isaa maal jenneerra X fi Y bakka wal jijjiiruudhaan tarree cimdii wal jijjiiru waan ta'eef this R inverse is defined as an ordered pairs of what? X, Y osoo hin taane Y, X ta'a jechaadha. Yes, tarreen cimdii jalqabaa sun bakka wal jijjiiru jechaadha. Where X and Y isaan so forth real number. Kana jechuun maal jechuudha? If our relation is another pairs of X, Y, R inverse maal ta'a jechaadha? Y, X ta'a jechaadha. Yes, Y, X ta'a jechaadha. This is what mathematically gaafa ibsinu haala kanaan ibsuu dandeenya jechaadha. R inverse is equal to an ordered pairs of Y, X, X and Y and so forth real number. Example: let R is equal to an ordered pairs of X, Y such that X, Y and of real number jedheedha. Y is equal to 3x minus 5 that X if Y our relation, yeah, relation kennatu isa kana where X, Y in element of what? Real number yoo ta'an jecha Y is equal to 3x minus 5 that X if Y are elements of what? Real number yoo kan ta'an taate. Depending on the given information, find R inverse. R inverse is equal to taala. Jalqaba asumatti maal goona? X, Y kan equal such that X, Y is elements of what? A real number yoo kan ta'u taate 3 Y is equal to 3x minus 5 kan jedhu kana maal jedhani? X is equal to Y fi X wal jijjiiru jecha is equal to 3y minus 5 jedha. Kuni karaa ittiin karaa jalqabaa ittiin maal barbaannu? Inverse relation barbaannu jecha. Yoo barbaanne sitti maal jechuudha karaa biraatiin ishiin kun 3y is equal to x plus five jecha. Y is equal to x plus 5 over 3 jecha. Y is equal to 1 over 3 x plus 5 over 3 jecha. Yoo barbaanne karaan biraa immoo R inverse is equal to yoo barbaanne ordered pairs of x, y kan jedhu kana asumatti jijjiira dursa. Y, x isa kana si jijjiira jechuun immoo ishii gamaa san hin jijjiiru.
yoo isa jijjiire dhaqee maal waan deemuuf achumatti deema waan ta'eef such that x, y is an element of what? Real number y is equal to 3x minus 5 jedha waan ta'eef gaafin nu kenname jecha example kenna kana nu olii diratti gaafin nu kenname y is equal to 3x minus 5 jedha waan ta'eef directly isuma fudhannaa jecha tarree cimdii jalqabaa y fi x yoo iddoo wal jijjiirre tarree cimdii jalqabaa iddoo wal jijjiirre taanaan isa asitti jedhu san wal jijjiiruu kenna dirqa y is equal to kan jedhu x itti jijjiirra x immoo y itti jijjiirra jecha walumaa galatti maal jecha inverse relation gaafa barbaannu karaa lamaan barbaanna jecha tokko tarree cimdii jalqabaa jijjiiruu dhiisneeti isa nuu kenname san gama dhaynee x y iddoo wal jijjiirra lamaffaa immoo tarree cimdii jalqabaa sanii x maaf y wal jijjiirree definition inverse relation gaafa yookaan define goonu x y wal jala jijjiiruu waan ta'eef isa gamanaa kana immoo akkuma jirutti fudhaa jechuudha. Kanaaf r inverse y is equal to 3x minus 5 maal ta'a? tokko x is equal to 3y minus 5 ta'a jechuudha. lama r inverse equal to another first of y comma x y is equal to 3x minus 5 ta'a jechuudha. When x and y is an element of what? Real number. Examples to say that later is equal to another first of x comma y, x y is an element of real number, y minus 2x greater or equal to 2. Which one of the following pairs belong to the inverse of r? Gaafin transitive mee akka gaafin example ta'a. Akka yaara kana wal qabatan yeroo baay'ee qormaata irratti dhufu waan ta'eef of eeggannoo gochuun maaltu kenname maaltu barbaadama gadi qabdanii ilaaluun isinirraa eegama jechuudha. Maaltu kenname? Our relation is given, yeah? Our relation is given. Which of the following pairs belong to the inverse of r? R inverse keessatti order pair kamtu argamaadha. Kanaafuu jalqaba dursa maal barbaadun irraa eegama jechuudha. R inverse barbaadun irraa eegama jechuudha. Our relation is what? X, y such that x, y is an element of what? A real number, right? When y minus 2x greater or equal to what? 2. This is given. First what is R inverse? Is equal to karaalee meeqa barbaanne lamaan barbaanne. An order difference of x, y such that x, y is an element of what? A real number. X minus 2y greater or equal to 2. Asitti of eeggannoo gochuu wanta qabdanii namoonni tokko tokko isaa itti yaadan garagaltoon irra guddaa yookaan wal xiqqaa irra xiqqaa yookaan wal qixa mallattoo jijjiiruutu kan fudhatu jiraachuu danda'a. Ta'uun qabu isheen. Inverse relation jechuun maal jechuudha? Tarree cimdii x fi y wal jala jijjiiru. Gatima x bakka x fi bakka y wal jijjiiru mallattoo irra guddaa irra xiqqaa irra guddaa yookaan wal qixa isaanitti bu'uun hin barbaachisu directly. X kan ture y gochuu. Y kan ture x taasisuudha malee mallattoolee kanneen kanatti bu'uu hin barbaachisu. Of eeggannoo godhaa. Namoonni akkasitti yaadan jiraachuu danda'u waan ta'eef hin barbaachisu mallattooleen kun akkuma jedhe ta'anii. Kan jijjiiru maal? X maaf y qofa wal jijjiirra waan ta'eef. Kana jechuun karaa biraatiin maal jechaadha? X as gaafa dabarsinu minus 2 greater or equal to 2y jechaadha ishii kana jechuun. Karaa biraatiin kana jechuun maal jechuudha? 2y less than or equal to x minus 2 jechuudha. Garaagarummaa tokko qabu. R inversiin keenya immoo karaa biraatiin maal jechuun dandeenyu barbaanna. Y fi x wal jijjiirra. Y, x jedhaan. Such that x fi y elementii real number yoo ta'anii kanaaf yeroo kana immoo jijjiiruun nan barbaachisu. Y
minus 2x greater or equal to 2. Then eega ishii kana abri inversiin kan koo kana ta'uu isaa bareen booda ishii kana keessa buufadha wanti isin gochuu bakka isa kana keessa buufadha dhaqaati. From the following which one is true jedhama tan which one is the inverse of relation jedha. From the following which one is of the following pairs is what belong to the inverse of what R. In our choice A says that minus 1 comma 1. Kuni gati enti gati x techa. Kuni gati enti gati y techa. Achi keessa jiramu jiru point kana keessa inequality kana keessa jiramu jiru ilaalaa fi directly keessa buufnaa jira 2 times jedha. Wantichi maal jedha 2y less than or equal to x minus 1 jedha waan ta'eef 2 times 1 less than or equal to minus 1 minus 1. 2 less than or equal to minus 2. Is this true or false? This is false. So jechuun maal jechuudha? Point kun achirratti argamu jecha. Point kun achirratti argamu jecha. Osoo dhugaa ta'e pointichi keessa jira jecha. Karaa salphaa immoo yeroo giraafii ilaallu paartii ta'anitti giraafii isaallee kaasnee barbaachisaa ta'e ilaaluun ni danda'ama. Kanaafuu minus 1 comma 1 achi inverse relation irratti argamu jecha. B ilaalame 3 comma 0 dha. Kuni maal agarsiisti x bakka buute jecha. Kuni maal bakka buute y bakka buute jecha. Keessaa buufu 2 times 0 less than or equal to 3 minus 2. 0 is less than or equal to what? 1. Is this true or false? Exactly, this is true. Dhugaadha jechuun pointiin kun achi keessa jiraachaa karaa biraatiin waan biraa miti. Pointiin kun achi keessa jiraachaa 3,0. Kanaafuu sirriidhaan gaafa hojjanne ammummaayyuu akka deebiin keenya maal ta'e arganneerra akka deebiin keenya baatee argannee jiraachaa. Mee pointii C 1,1 kun keessa jiru taanaan maal ta'uu qaba jechuudha? Soba ta'uu qaba jechuudha. Mitire? Soba ta'uu qaba jechuudha. Kun x dha. Kun y dha waan ta'eef jechuudha. 2 times 1 less than or equal to 1 minus 2. 2 is less than or equal to minus 1. This is also false. Kanaafuu caalleen deebiin ta'u jechuudha. Gaafa keessa buufnu maal ta'a? 2 baay'isuu negatiiva tokko negatiiva 2 irra xiqqaa yookaan wal qixaa negatiivii 3 ta'uu deema. Kunillee maa inni false dha jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya sirriin eenyu jechaadha? Exactly B dha jechuudha. Gaafilee akka kana yeroo isin kennamanii maaltu kennamee kan jedhu san of eeggannoo godhaa. Relationii nu kennet kan nu gaafate ka inverse relationii keessatti argamu nu gaafate order the pair jarjartanii kan order the pair relationii keessatti argamu kan jennu kan isin keessa galchuu qabdan isa kam keessa inverse relationii barbaadanii isa keessa galchuu qabdu jecha. Jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii Abdii Akaadaamii hundi keessan chaanaalii keenya chaanaalii Abdii Akaadaamii subscribe, like, share gochuun dagatina. Okay. Example 3. Let A is equal to a set contains 0, 1, 2, 3, 4, 5. And R is equal to another the pairs of x comma y. X and y is elements of what? A. Kennamni kenneraadha. X fi y illee elementii A ta'uu qabu jedhe.
x plus y immoo maal ta'uu qabu jedhe od ta'uu qabu jedhe od ta'uu qabu jedhe order pairing kenna kana gaafa itti daanu maal ta'uu qabu od ta'uu qabu jechuudha. Then which one of the following is not true jedhe kanneen armaan gadii keessaa kamtu sobaadha. Tuuta ta'uu qabu jedhe tarreen cimdiinoo kenna sun rileeshinii kenna keessatti hariiroo kenna keessatti. Dabalataan jara lamaa walitti yoo daanu maal ta'uu qabu eda od ta'uu qabu jechuudha. Od ta'uu qabu jechuudha. Kenna irratti hundooftee kamtu maal jedhe kamtu sobaadha. Kamtu sobaadha. Kanaafuu jalqaba maal barbaadu nurraa eegama jechuudha. Rileeshinii makiinna barbaadu nurraa eegama jechuudha. Zeeroo wajjin een wajjin hidhata qaba zeeroon tokko wajjin. Zeeroo een wajjin sadii wajjin. Zeeroo een wajjin shan wajjin. Garagaltuu jara kanallee hundi isaaniitu maal ta'u ni ta'u waan maadhaafi ida'uu nama jijjiirraa iddoo ni qaba waan ta'e. Tokko een wajjin lama wajjin. Tokko een wajjin afur wajjin. Lama een wajjin sadii wajjin. Lama een wajjin shan wajjin. Afur een wajjin tokko wajjin. Afur een wajjin sadii wajjin. Sadii een wajjin lama wajjin. Sadii een wajjin zeeroo wajjin. Shan een wajjin lama wajjin. Shan een wajjin zeeroo wajjin. Shan een wajjin afur wajjin. Tokko zeeroo wajjin. Afur sadii wajjin sadiillee afur wajjin hin danda'ama jechuudha. Hariiroon kenna tarree cimdii A fi B keessatti argaman walitti dhaan immoo lakkoofsaan quu nuu kennan ta'uu qabu jechuudha. Kanaaf isaan barbaadan. Gaafiin kenna maal jedhaa? Kanneen armaan gadii keessaa kamtu sobaadha. A ta'aa jiru haala. Order pairing kennaa x, y yoo ta'e miseensa arrii kennaa yoo ta'e zan y, x kennallee miseensa arrii ta'edha. Dhugaadha moo sobaa isaa adda kanaan. For example lamaa fi sadii agartu. Lamaa fi sadii miseensa nuti arriiti. Zan sadii fi lamallee miseensuma arriiti jedhama. Dhugaadha moo sobaa? Waan argaa jirtu dhugaadha. Lamaa fi sadii daalaas miseensa arrii kennati jiraas keessa. Isaa ol sadii fi lama daalaas. Kanaafuu aan dhugaadha jechuudha. Aan dhugaadha jechuudha. Ni danda'ama jechuudha. This is true. B biraadha. X fi Y miseensa hariiroo kennaa yoo ta'e Y dhaa fi Z miseensa hariiroo kennaa yoo ta'edha. Then X fi Z miseensa hariiroo kennateedha. Dhugaa ta'uu soo ta'uu isaa fakkeenya balee ilaalan. Lamaa fi sadii
miseensa hariiroo keenyaati dhugaadha. Koomaa sadii fi afur miseensa hariiroo keenyaati dhugaadha kunis. Zaan lamaa fi afur miseensa hariiroo keenyaati jechuudha karaa biraatiin. Waay eksiidhaaf bakka kun osoo fuufne eksii jechaa osoo illee kanaan immoo waayee osoo illee kuni maal ta'a waayee osoo ta'e kuni maal ta'a zedii ta'a jecha. Kanaafuu eksi koomaa zediin kuni miseensa hariiroo keenyaati jechuudha karaa biraatiin. Dhugaadha moo soba? Waan argaa jirru. 2, 4 an element of what? Array jechuudha karaa biraatiin. This is false. Well, 2 plus 4 is equal to 6 jechuudha. Not an element of what? Odd. Odd jedhame odd miti. Kanaafuu deebiin keenya inni jechaadha biidha jechaadha. Karaa biraatiin tiraansiitiiviin asirratti hojjetaa jechuu isaa agarsiisuudhaaf. Inni jalqabaa gaafin aan if x comma y is an element of r y comma x is an element of r jechuun karaa biraatiin garagaltoo jechaadha. Garagaltoon isallee miseensa r ta'a jechuu isaati. Hidha'uu namoota jijjiirraa iddoo qaba waan ta'eef asirratti maal jechuu dandeenya? Ni danda'ama jechuu dandeenya jechaadha isiin kun. Ishiin haala jirtu kun. But b x comma y elementii r yoo ta'e y comma z illeen elementii r yoo ta'e x comma z elementii r ta'uu hin danda'u. Maaliidhaaf ta'uu hin dandeenye argaa? Amala x plus y is all jedhu kana yookaan isa kana cabsee jira waan ta'eef 2 plus 4 is equal to 6 dha. Ishiin sun maal hin taane jechaadha? Soba taasistee jechaadha. Soba taasiftee jechaadha. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a? Baadhaa jechaadha. Dominii fi arrangii inverted relation. Kun amma isiniif haaraa miti. Waa'ee dominii fi waa'ee arrangii hariiroo keessatti paartama irratti ilaallee irraa waan ta'eef mannii fi arrangii inverted relation ilaallaa jechuudha. If r is equal to an order difference of x comma y, x and y is an element of real number is relation yoo ta'e inverse relation immoo maal akka ta'e ilaallee irraa definition isaa jalqaba irratti tarree cimdii wal jala jijjiiruu isaa ilaallee irraa jechuudha. Kanarraa maal hubannaa? Doomeniin hariiroo isa jalqabaatii fi reenjiin hariiroo inversii kennaa walqixa ta'u beekuun irraa eegama jechuudha. Karaa biraatiin reenjii r inversii barbaadechuun maal barbaadecha? Doomenii r barbaade jechuudha. Doomenii fi reenjiin linear equation our linear equation is equal to right in the form of y is equal to mx plus b dha waan ta'eef sarara qajeelaa ta'a waan ta'eef sarara qajeelaa yookaan akkas yookaan haala kanaan ta'a waan ta'eef if it is what linear equation the domains and the ranges of the given equation is what linear equation is what the set of all real numbers ta'uu isaa example darban irratti argineerra waan ta'eef but the domain and the ranges of what linear inequality mallatto irra guddaa irra xiqqaa irra guddaa yookaan walqixaa irra xiqqaa yookaan walqixaa yoo qabaatanii intersecting what region barbaannaa isaa kan bakka jarri walitti itti bu'an barbaannaa jechuudha. Ishi bakka jarri walitti itti bu'an barbaannaa jechuudha. Bakka jarri walitti itti bu'an barbaannaa jechuudha. The domains and the ranges of linear equation is what? The set of real number jennee. For example, y is equal to 2x plus 1 so the domain is maal ta'a?
real number ita acha range ni salle ita real number ita acha why because this is what linear equation linear equation yero graph isa kabnus sarra kajera slope isa positive ate wayi no wande graph ni isa raakuma hubachuu danda'amutti yookaan graph isa kaabsanii ilaaluu dandeessu dominii fi range isa real number ita acha as example xiqqoo isa inequality kan qabu kan ilaalume find the inverse relation domain or range of a relation defined by r is equal to another pairs of x comma y x comma y is an element of real number y is greater or equal to 2x plus 1 and y is less than or equal to x minus 2 this is what inequality fakkeenya isa kana ilaalume domain fi range isa barbaannu eega inverse isa barbaanne booda akkuma jalqaba laal r inverse jechuun jalqaba yookaan x comma y wal jijjiiruu dhiiste inequality gama kenname kana gatii x ti gatii y bakka wal jijjiiruu inde waan jedheef lamatu jira waan ta'eef jara kana lamaan bakka wal jijjiiruu karaa biraa asumatti y fi x kana iddoo wal jijjiirre asimmoo jara kana osoo wal jijjiirin akkasumatti dhiisu. As we have seen above, inverse relation is given by interchanging the orders of the first and the second component is ordered pairs is what? R inverse is equal to x comma y. X is greater or equal to 2y plus 1. X is less than or equal to y minus 2. X ma fi y bakka wal jijjiiraa jirra jechuudha. Asitti ordered pair keenya kan jijjiirre waan ta'eef. Yoo barbaanne immoo 2y jennee less than or equal to x minus y jechuu dandeenya jechuudha. Yoo barbaanne ishii kun immoo y greater or equal to x plus 2 jenna. Y is less than or equal to x minus 1 over 2. Yoo barbaanne kana jecha maal jedha less than or equal to 1 over 2x minus 1 over 2 jecha. Y greater or equal to x plus 2. karaa biraa immoo r inverse is equal to order pair kana maal gochuu asitti bakka wal jijjiiru warra kana garuu ittiin buunu jechaadha warra kana ittiin buunu jechaadha depending on the given inverse relation inverse relation kana eega arganneen booda amma mu maal barbaanna domain of what domain of r inverse maal akka ta'e barbaanna range of r inverse maal akka ta'e barbaanna kana barbaaduudhaaf we say that maal jenne relation jara lamaan gidduu jiru range r n wajjin wal qixa jenne domain r inverse wajjin wal qixa domain r n wajjin wal qixa jenne range r inverse waliin wal qixa karaa salphaan domain ma r haa barbaannu domain r haa barbaannu r in kenna maal jedhe an ordered pairs of x comma y such that x comma y is an element of real number y greater or equal to 2x plus 1 and y is less than or equal to x minus 2. This is our relation. Y greater or equal to 2x plus 1. Y is equal to 2x plus 1. X intercepting kenna minus 1 over
2. Y intercepting kenna 1. Sloping kenna 2. And y is less than or equal to x minus 2 daaf y is equal to x minus 2 da. This is linear equation 1 ta'eefi x intercepting 2 da, y intercepting minus 2 da, sloping 1 da. Intersection pointing y is equal to 2x plus 1, y is equal to x minus 2, y is equal to y 1 ta'eefi 2x plus is equal to x minus 2. 2x minus x is equal to minus 2 minus 1. X is equal to minus 0. X is equal to minus 0 to all y is equal to x minus 2 the one jenneefi y is equal to minus 3 minus 2 y is equal to minus 5 irratti wal qaxxaamu jechuudha. Okay, graph dhaan gaafa ibsinu for the first graph or first inequality x intercepting kenname ke jenne our x intercept is what minus 1 over 2 dacha y intercepting kenname ka 1 graph kana gaafa kaasnu straight line hala kanan kaacha is this 0.0 is what included case jiraachuudhaaf take 0.0 fudhanne fakkeenyaaf 0 greater or equal to 0 plus 1 0 greater or equal to 1 ta'an ta'e keessa jiru jechuudha karaa biraatiin so jecha kanaaf ol dibamaa jira asii ol dibama jechuudha. Our second graph x intercepting kenname ka 2 y intercepting kenname ka minus 2 da. Isa kana kaasnu haala kanaan fakki isaa gaafa kaastanii isin iskirratti kaastu waan ta'eef sara jalataa ta'uu hin qabu sara qajeelaa ta'uu qaba because linear equation waan ta'eef jechaadha. 0,0 gaafa fudhannu 0 less than or equal to 0 minus 2 0 is less than or equal to minus 2 ta'a waan ta'eef soba waan ta'eef this is false ya. Kanaafuu ammallee asii gaddifnaa jechuudha. Iddoon jarri itti wal qaxxaamuran kan arganneedha bakka jarri lamaan itti wal qaxxaamuran kana. Meeqa? Gatii x negatiiva 3 fi gatii y negative 5 dha jechuudha. Kana irraa maal hubannaa? The domains and the ranges of the given inequality common shaded region jenne bere common shaded region kenna kun iddoo kana laal common shaded region kenna iddoo kana jecha kanaafu domain arri kenna this is what y
less than or equal to x minus 2 dha. Inni kun immoo y greater or equal to 2x plus 1 dha. Domain arri kenna maal ta'a? X such that x less than or equal to minus 3 ta'e jecha. Range in arri kenna ho in say y such that y less than or equal to minus 5 ta'e jecha. Argine asirraa immoo maal barbaanna? Doomeniin arri reenjii n wajji wal qixa, arri inversii wajji wal qixa. Kanaafuu maal ta'a jechaadha? Negative infinity up to domain minus 3 ta'a jechaadha. Reenjiin arri n wajji wal qixa, domain arri inversii wajji wal qixa. Range arri kenna n jenne negative infinity up to minus 5 dha jecha. Garuu infinity kana maal goona? Open interval kaasa. Because boltiidha waan ta'eef sana ciccitaan hin jiru waan ta'eef hunduu greater or equal to dha, less than or equal to dha waan ta'eef range kenna maal? Range of inverse kenna maal ta'e jechaadha? Negative infinity up to minus 3 ta'a jecha. Negative infinity up to minus 3 ta'a jecha. Domain of inverse kenna maal ta'e jechaadha karaa biraatiin negative infinity up to minus 5 ta'a jecha. Karena maal banne? The domains and the ranges of the given inequality is the common shaded region yookaan bakka jarri lamaan itti walitti bu'anii san ta'uu isaanii ilaallee jirra jechaadha. Common shaded region keenya as waan ta'eef. Ganaa inversii barbaanne fakkii isaa kaasuun hin barbaachisu. Domain arri barbaanne jechuun range arri inversii barbaanne jechuudha. Range arri barbaanne jechuun domain arri inversii barbaanne jechuudha. Qaruutii ta'uu qabna jechuudha. Hariiroo nu kennetti domain arri inversii nu gaafata. Hariiroo nu kenname saniif maal barbaanna? Range barbaanna. Range barbaanne jechuun karaa biraatiin maal barbaanne jechuudha. Domain isa arri inversiisanii barbaanne jechuudha. Kabajamtoota maatii Abdii Akkaadaam hundi keessan chaanalii keenya chaanalii Abdii Akkaadaamii subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa jecha. Example 2 if r is equal to kunis gaafii intiraansiiti. Gaafii intiransii kana mee akka example itti haalaallu wali. If r is equal to an ordered pairs of x, y, x, y is an of real number, x square plus y square less than or equal to 1 and the y is less than or equal to and the radical of 3x. Then what is the domain of what? R inverse ilaala. Ka inni si kenne waan? R si kenne. Ka inni si gaafate immoo inni domain R inverse si gaafate. Maaltu naa kenname? R is equal to an ordered pair of x, y such that x if y inni element nuti real number 8 x square plus y square less than or equal to 1 and y is less than or equal to and the radicals of what? 3x.
x थे डोमेन आर इनवर्सी में बताए कने चुम्माल बागदे चा कदा बाते रेंज मा आर्री गादे चा कनाफु रेंज आर्री बर्बादना चागना इनवर्सी बर्बादने अचरा डोमेन रेंज बर्बाद करा सल्पा हरी रोन किन कना रेंज या बर्बाद x square plus y square less than or equal to 1 x square plus y square is equal to 1 other this was equation of what is it linear is this quadratic this was circle equation of circle with center what as the origin सर्किल इदिगो सेंटर मेरा 0,0 थे चा रेडियस मेरा y दाचा इन्हें x इंटरसेप्ट मेरा प्लस और माइनस y इंटरसेप्ट मेरा प्लस और माइनस y कोने सार गए x इंटरसेप्ट रहा भी 0 स्क्वायर इज इक्वल प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू अंडर रेडिकल ऑफ व्हाट 1 x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 आपको मकाना y इंटरसेप्ट लेवल बनना वांदे ग्राफ ही सकना का काम मालता x minus positive y dafi minus y rat katta rawan dafi y le 1 dafi minus y rat katta rawan dafi because equation is equation of what circle rawan dafi ishi kana kada cha because ne inequality rawan dafi gara keessatti mugaranaati kennaala take 0,0 0 square is plus 0 square less than or equal to 1 0 is less than or equal to 1 lugar masuk kuni jenis teru lugar awan de fi graph muke maltri manchara kese satu di manchara kese satu di manchara kuni se jalqabaati as a second kayen barbaadna y less than or equal to radical 3x barbaadna this is linear equation it's very simple y is equal to radical 3x dacha kanachan parabati y is equal to radical 3x plus 0 cha kuni y intercept racha kuni slope racha slope racha slope isa positive wan devi hala kana bakka graph isa gafa kaafnu x intercept y is equal to radical 3 1 devi x is equal to 0 over radical 3 da x is equal to 0 y intercept mal jennera 0 jennera kamulatti kanafu x fi y illee isatti qaxxaamuree jira 0 tti qaxxaamuree jira because slope isa mal waan ta'eef positive waan ta'eef haala kanaan jira jira y illee 0 equal to radical 3x dha waan jedheef wal dibamu gad dibamu haalaan less 0 equal to
point keessa fudhu 1,0 fudhu 0 is less than or equal to radical 3 times what 1 ta'eefi 0 is less than or equal to radical 3 times 1 ta'eef this is what 2 jechaadha. Kanaafuu hir'inaa jechaadha. As the third, we find the intersection point. Intersection point barbaadna. X square plus y square is equal to 1 idaafi y is equal to under radical 3 x bane. X square plus y square is equal to 1 x square plus radical 3 x the whole square is equal to 1. X square plus 3x square is equal to 1. 4x square is equal to 1. X square is equal to 1 over 4. X is equal to under radical of 1 over 4. X is equal to plus or minus 1 over 2 jecha. Gaafa x kenna 1 over 2 ta'u y kenna radical 3 times 1 over 2 radical 3 over 2 ta'a. Gaafa x kenna minus 1 over 2 ta'u immoo y kenna minus radical 3 over 2 ta'a. As the fourth, when we sketch the graph on the same coordinate. Isin iskoolee waan fedhantaniif saraa qajeelaa kaasuu qabna jecha jallatuun qabu. Sarkiliidha inni lokeeshiniin jalqaba 1 minus 1 minus 1 1 isa kana fakkaata. Inni lammaffaa x 0 fi 0 tti qaxxaamureet qaxxaamuree keessa qaba. Iddoon jarri giraafiin kun lamaan common shaded ta'anii naannoo kana. Iddoon isaan itti wal qaxxaamuran kun tokko iddoo kana tokko immoo iddoo kana. Iddoon kun meeqa? 1 over 2 dhaa fi radical 3 over 2. Graafichi y less than or equal to radical 3 x. Graafiin guraafii nuti x square plus y square less than or equal to 1. Iddoon jarri kun itti wal qaxxaamura iddoon kun immoo meeqa? minus 1 over 2 dhaa fi minus radical 3 over 2 dha. Dominii adii jechuun gatiin x kennaa kun inni eessaan ga'eessatti jechaadha. Karaa biraatiin shaded region kenna kana keessatti. Gatiin x kennaa inni xiqqaan inni negative 1 over 2 irraa kaasee less than or equal to x less than or equal to hamma eessatti hamma 1 tti. Kana jechaan closed interval minus 1 over 2 irraa kaasee hanga eessatti jechaadha hanga 1 tti jechaadha. Inni kun eenyu wajjin wal qixa
range r inverse wajjin wal qixa jechuudha. Range r kennaa jechaan waan jechaadha. Gatiin y jechaadha. Gatiin y kennaa kun xiqqaan eenyuun -1 irraa kaasee less than or equal to y less than or equal to radical 3 over 2 jechaadha. Kana jechaan karaa biraatiin maal jedha? Z is equal to -1 closed interval up to radical 3 over 2 jechaadha. Inni kun yoo wajjin wal qixa doomeni r inverse wajjin wal qixa jechaadha. Gaafin keenya maal jedha? If r is equal to the pairs of x, y, x and y is terms of real number x square plus y square less than or equal to 1, y is less than or equal to radical 3x, then what is the domains of r inverse here? Domain r inverse kenna eenyu jedha gaafin kenna. Domain r inverse kenna kana jechuun karaa biraatiin maal jechuudha? Range r jechuudha. Range r kenna immoo meeqa ta'eera? -1 up to radical 3 over 2 jechuudha. So the answer is exactly D jechuudha. Directly from the given relation yookaan hariiroo nu kenname sana irraa maal barbaadna? Domain fi range. Domain maaf range arganne kana relation waliin qabu waan jenneef domain hariiroo nu kenname range inverse isaa wajjin wal qixa jennee irraa range hariiroo nu kenname domain inverse isaa wajjin wal qixa jennee irraa domain r inverse barbaade jechuun range r barbaade jechuudha waan ta'eef range r arganne domain r inverse isa kana wal qixa jennee haala kanaan deebii isaa D ta'uu isaa karaa salphaan arganneerra jechuudha. Har'aaf kan ilaalle waa'ee definition of what inverse relation hiikaa itti kennineerra example kennineefirra domain fi range inverse relation barbaanneerra. What is the relationship between the domains and the ranges of the given relation with the ranges and the domains of the inverse relation? Hariiroo fi garagaltuu hariiroo sanii gidduu domain fi range hariiroo maaltu akka jiru waliin laallee irraa jira qabiyyee keenya kanarraa irratti. Maatiiwwan Abdii Akaadaamii hundi keessan har'a kan qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Qabiyyee itti aanu part 3 graph of inverse relation kan jedhu hanga wal agarutti nagaan naaf turaa jecha chaanaalii keenya chaanaalii Abdii Akaadaamii subscribe like share gochuu hin dagatinaa jecha learn smart shine bright with Abdii Akaadaamii. Thanks so much.